falmisa bakkee baraare. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun waliif miidiyaa kan karaa toora YouTube keenyaa isin qaqqabudha. Hayyeen daawwattoota keenya guyyaa har'aa gara magaalaa Buraayyuu deemuudhaan gara mana uffata aadaa Oromoo Lalii Design deemnee isin daawwachiisnaa hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Marmaari falmii biyya kee baraare walii fi waloo marmaari. Akkam nagaa jirta? Akkam nagumaa di baga nagaan dhuftanii. Hayyee baay'ee ulfaadhu mee maqaa kee fi wanta hojjettu mee daawwattoota keenyatti himi. Maqaan koo Lalisee Mulgeetaadha. Lalii Design jedhamee waamamaa jira mallee garuu bakki dhaloota koo Orroo Guduroo Wallaggaa magaalaa Fincaadha. Bakki hojii koo immoo Buraayyuutti argama. Dhuftanii na daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Mee Laliin eessatti baratte? Ani Fincaatti baradhe akkuma sii kaasee Orroo Guduroo Wallaggaa magaalaa Fincaa jedhama. Fincaan bakka sukkaara jiru. Bakka humni ibsaa jiru. Baay'ee. Tole mee kutaa tokko seente? Kutaa tokko keejii jalqabee achumatti baradhe. Amma kutaa meeqaatti? Amma kutaa 10 baradhe. Sana booda gara magaalaa Jimmaan deeme. Jimmaatti immoo narsiingiidhaan eebbifameen as gara Finfinnee Buraayyuutti deebi'een jira. Ogeessa fayyaa taatee ittiin hojjetteetta? Hin hojjenne siiviileen hojjechiisne akkuma xumureenaan gara diizaayiniitti galee jechuudha. Hojii ogummaa kanaa immoo barattee tura moo mee akkamitti seenuu dandeessa? Dhugaa dubbachuuf barumsa isaa tireeningiin fudhadhee garuu yeroo dheeraadhaaf armeen koo uffata aadaa hojjechaa turte. Isheerraatiillee waan hin fudhadhee jira kana dura amma ta'ee barteedhaan jechuu danda'e. Maatii dhumaan hojjettu akka rool moodelii yookaan akka fakkeenyummaatti haadha keetoo kasii ta'e. Haadha kooti sirriidha. Mee akkamidha amma erga hojii mana kanatti erga jalqabdee akkamitti sii deemaatti jira? Waaqaaf haa galatu baay'ee bareedaadha. Manni Oromoollee amma baay'ee uffata aadaa fayyadamaa jira. Baay'ee magaariidha. Mee hamma midhaa erga jalqabdeeti? Ani waggaa tokko. Mee yeroo jalqabde irratti maal faasi mudate? Customer handle gochuu isa jedhamu jira. Namoota adda addaatu dhufa eeyyuu. Isa irratti ammi ta'ee wanti nama qoru jiraachuu danda'a garuu erga hojii koo arganii namoonni baay'een immoo akka maatiitti na faana jiru. Namoonni baay'inaan. Maamiltoonni koo eeyyuu. Hayyee mee gaafa xiqqaa turte maazarii kee yookaan haadha kee gargaarta turte isaan hojii hojjetan sana? Eeyyuu baay'inaan isheen gargaara nan jaaladha hojii daldalaa ture egaa kan jedhamu uffata aadaa haa ta'u malee egaa Fincaarraa gara Finfinnee kana dhuftee baay'inaan fudhattee naannoo Shiroo Meedaadha kan hojjetamaa ture uffanni aadaa yeroo sichaa akka ammaallee hin babal'anne achi eeguu isheen fudhattu namoota isheen bukkeedhaa bittu sanaan tu akkasitti hojjettaniin bareeda kan jedhu aayidiyaan kennaafi ture waan sana yeroo isaan jijjiiranii hojjetanii bareechanii maazariif erganillee namoonni jaallatanii fudhatu. Akkuma sana immoo asitti Finfinnee keessa guutee faan arga ture deebi'ee gaafan dhufu. Isheerraatii baay'ee baradhe. Amma hojii barnoota fayyaa akka dura jalqabdee turte. Mee gaafa jalqaba barnoota fayyaa jalqabdu gara kana jalqaba barachuudhaaf hin kaane immoo maatii keetu akkati wanta sana barattu akkasiisan? Egaa barnoota fayyaallee isas jaaladhee man barachaa ture. Dirqii kan jedhamu amma kanaatti namni pireejar na godheen jiru garuu akkuma sitti himee maazarii gargaaruu keessa deemsa keessa waan kana jaaladhee even uffata aadaa Oromoo guddisuu isa jedhamurraa kan ka'e uffachuun salphaa miti. Namni uffatee aadaa isaa gaafatee miidhagee argamu. Kan keenyi yeroo dhiyoodha uffanni akka kanaatti diizaayin ta'ee uffatamuun amma kanatti hin baramne ture. Amma waan namatti tolu amma aadaattiin guddisuuf babal'isuuf isa jedhamurraa kan ka'e hojjechuuf onnachiisuu waan jedhamu shamarranitu maal hojjetanii isa jedhamurraa kan ka'e amma diizaayiniidhaan baay'ee bobba'aa jiru shamarroonni keenya akkuma ati argite even ani akka rool moodeelitti namoota kakkaasan babbareedoon amma hojjetan jiru. Isa irratti anillee gahee koo aadaa Oromoo mul'isuu isa jedhamu uffata diizaayin godhee bareechee mul'isuu akka hin danda'u waan hin amaneef gara hojii kanaatti dhufe. Marmaari falmii biyya kee baraari walii fi waloo marmaari. Akkuma beekamu uummanni Oromoo aadaa fuudhaa fi heerumaa qaba, aadaa uffannaa qaba, aadaa nyaataa qaba.
aadaa walitti yoowwan ittiin nama araarsan aadaa baay'ee qaba. Isa keessaa aadaan uffataa aadaas tokkodha. Oromoon immoo godinaalee adda addaa qaba. Godinoonni hundummoo aadaa uffata akkaataan itti ofiisaa uffatu gosa adda addaa qaba. Mee uffanni aadaa Oromoo Oromummaa yookiin immoo of ta'uu hin beeksisa akka sirriitti hin beeksisattee yaaddaati? Egaa dhugaa dubbachuuf akkuma atiyyuu jette uummanni keenya jechuun Oromoon lakkoofsaan gara 37 miiliyoonaa kan deemu parsantii 34.9 baay'inni uummata Oromoo Itoophiyaa keessatti kan hin argamu. Akkuma kana immoo amminni fudhatee jiruu fi bakki inni bal'inaan fudhatee jiru waan adda addaaniif nyaataaniifuu danda'a, afaaniiniifuu danda'a. Aadaan uffataan illee akkuma kanaaf faashin jedhamanii akkuma bakka adda addaatti maqaan itti mogga'ee uffatamu uffanni dhaabbanni wayii faashinii isaan beekamtii argata. Egaa kophee isaa ta'u uffanni. Oromoon immoo durii kaasee uummata Oromoo maaliin dhufanii maal uffatanii maal nyaatanii isa jedhurraa kan keemmoo gara duubaatti seenaa gaafa laallu gaabiin fayyadamaa abbaa gadaan mana abbaa gadaa uffachaa turaniiru. Gara shawaa yoo deemne immoo shinshiniitu uffatama. Amma immoo wanti sun akka nafneef akka hin banneef yeroo jedhamu diizaayin jedhamee yookaan immoo faaya jedhamee yeroo dhufu uffannaan keenyi nu bareechee nu mul'isa. Inni nuti nu bareechee nu mul'isu sun immoo ergaa qabu. Fakkeenyaaf ammatti uffata bareedaa wayii yoo uffatte biraandiin isaa yookaan Naayikii yookaan Adidaas jechuu danda'a. Akkuma kana immoo uffata aadaatii naannootiin fiiksi ta'ee kan Arsiis kan Baalees uffattu sun eenyummaa naannoo sanaa dubbata akka jechuuti. Kanaaf dhibbaa dhibbatti eenyummaa keenya ibsuunsaa uffanni aadaa gahee guddaa akka taphatudha. Akkuma turte sirriidha. Namni fakkeenyaaf nyaata aadaa yoo nyaate iddoo tokko taa'ee gara keessaatti nyaata. Garuu namni tokko uffata aadaa gaafa uffatee olii gad deemu nama baay'eetu irratti argaa. Kan uffata akka aadaa baay'ee beeksisaa jiruu fi sabboonummaa ofii nama biraatti illee of ta'uu kan ittiin agarsiifatan uffata aadaa caalaatti jireenya yaadu. Kanaaf falmii biyya kee baraari walii fi waloo marmaari. Kan biraa mee namoonni yookaan ijoollonni akka kee kanatti hawwii yookaan dandeettii diizaayinii yookaan immoo hojii wanta akkasii gara fuulduraatti hojjechuudhaaf ijoollota dhufaa jiraniin yaada akkamii qabda? Akkamitti jajjabeessita isaan? Egaa hojiin kamiyyuu bu'aa bahii mataasaa qaba. Maybe maatiin kee yookaan immoo namni si bukkee jiru ka'umsaaf waan ta'e yeroo si kennu maal hojjedha jetteetti yaaddee immoo gaafa murteeffattee baatu kastamarii dhufu akkamittiin hin qabadha maamila koo isa jedhamu irratti namoota gammachiisu isa jedhamu irratti yookaan immoo wanti sun maybe akka yaadan yoo milkaa'uu baatellee haala kamiin bareechee hojii koo bahuun qaba isa jedhu irratti namni kamiyyuu dursee akka qophaa'uu qabu beekamaadha. Egaa baay'inaan shamarran na bira dhufanii suura kaanii uffata aadaa Oromoo akka moodeeliitti illee of mul'isuu barbaadanii piroomooshinii hojjetatan jiru. Ijoollee baay'een jajjabeessa. Shamarran dhufanii yeroo na biratti akka sanatti kaanii uffatan sanaan immoo piroomooshinii hojjetanii wanta yaadan qabu galmattiin ga'uuf ka'an qabu. Waan sanarratti laaliin utuu isaan gargaartee yeroo jedhamu uffata koonan isaan gargaaruu danda'a. Uffata kenneefiin ittiin miidhaganii immoo baasii uffataa fi baasan sana akka kootti waan hin danda'uun gaafan isaan faayee isaan baasu karaa koo isaan gargaareera akka jechuudha. So namni kamiyyuu gaafa hojii kamiifiyyuu jalqabuuf jedhu itti galuuf jedhu namoota gargaaruu isa jedhamuun namoota kamiyyuu immoo akka amala isaatti danda'ee gaggeessu waan jedhamuun waan baay'eetu jira bu'aa bahii yoo qabaateeyyuu garuu onnachiisu isa jedhamu irratti immoo nama baay'ee akka gargaaruu danda'aniifini namoota baay'ee jijjiiruu akka danda'anitti utuu ka'anitti galanii kan jedhuun kakaasuu barbaada. Baay'ee immoo hojjetama. Bu'aan keenya garuu qarshiirraan kan darbe Oromummaa keenya uffata keenya mul'isuu isa jedhamu sanadha taargeetiin jedhee yaada. So welkaamaa dhufan.
Marmari, falmi biyya kee baraari, walii fi waloo marmari. Lali akkuma beekamu uffanni aadaa Oromoo baay'inaan diizaayinoota haaraa fi kan takka uffatamee hin beekamiin baay'eetu hojjetamaa jiru, baay'ee kan namatti toludha. Mee kanumaan wal qabatee immoo uffanni aadaa kan dura orijinaaliin kan ittiin achi as abbootiin keenya nutti daddabarsan jiru mitiire. Mee lamman isaa keessaa isa kamiin irra jaallatu kastaamaroonni yookaan maamiltoonni keenya? Egaa akkumatti jettee giddu galeessummaatti namoonni akkaataa itti fayyadaman sana maal seete amma namoonni faaya haaraa sana faashin jedhamee dhufee keessumaa dhaloonni seencharii kana baay'ee fayyadamuu barbaadu. Dhugaa dubbachuuf aadaa Oromoo keessaa ba'e jedhamee bakkitti koomiinitti kakka'ullee jira. Fedhiidha garuu gama fedhii giddu galeessummaatti akkamittiin isa tiipikaalii isa duratti tureefini amma jiru giddu galeessummaatti hojjetamuu qabaadha. Kan irratti xiyyeeffatamuu qaba jedhee yaadu. Maal seetee nama wayiitu dhufe nama guddaadha. Egaa isaan uffata isaan na gaafatanii diizaayiniillee filachiisee eegatillee dubbannee meejarmentii fudhadhee ka'ee kan isaan na gaafatanii tooppiidha. Kan inni agarsiises akkuma sana. Toppii jechuun kan mudhiidhaa olii. Kan mudhii olitti agarsiisanii sana booda rakkoofoo jedhamu amma surree jennu kan isaa immoo toon fudhatiin gaa walii galtee keessan jiru. Maaliif kan surree immoo toon fudhatiin dhiistee naan jedhani beektaa maal uffanni Oromoo akkamittiin tooppii qofa uffatamaa isa jedhu naa kaasanii yeroo sanatti baay'ee immoo wantichi na dhibee ture akkamittiin tooppii qofa uffatamu ni jedhamu suni amma gaa Jaappooniidhaan boodii tishartii waan akkasii dhufaa jira akkuma tiyyuu beektu. So isa sanarraa kan ka'e giddu galeessummaatti ni jedhamu kuni namoonni durii gaabiillee uffatanii yookaan immoo kootii uffatanii baranii jiru. Shinshinillee uffatanii baranii jiru. Amma garuu uffanni aadaa gaafa fooyya'ee dhufu faashinii ta'ee qophii adda addaa irratti gaafa namni hirmaatu waan bareedaa haaraa uffatee ba'uu barbaada. Amma fakkeenyaaf shamarran keessumaa kan dhiiraarrayyuu shamarranii gaafa waan diizaayin ta'e haaraa amaleeffannooma waan haaraa uffatanii deemuu barbaadu. Tiipikaalii waan jiru suni kan Wallaggaas uffattee, kan Shawaas uffattee, kan Jimmaas uffattee ittee darbita. Amma garuu amaleeffannaan jiru wanta akka uffattee qophii kan biraaf irra deebiteellee fayyadamuun si rakkisa. So sanarraan kan ka'e faashin kan jedhamu kunillee kan dhufe garuu isarratti namoonni xiyyeeffannoo gochuu kan qabani qophiin sun murteessaadha dhee yaada. Bakkatti abbooliin gurguddoon argamanii wanta gaggabaabaa mini ta'anii uffatameetti saalfatan taanaan ijoolleen keenyallee isarratti of qusatanii isa jedhu yaadan qaba. Faashinii ta'e hojjetamuun isaa garuu namni salphisee qophii kamiyyuu qophii haaraa qabutti uffata akkasiinaaf hojjedhumee jedhu baay'ee jira. Isaaf immoo tokkoffaa uffata aadaatu babal'achaa jira. Haaraan gaafa hojjetamu karaa hojiillee bal'aa argachaa jira. Kunillee hojjettoonni diizaayinii jedhamee amma kan jiru faayaa irratti karaa banaa ta'a hojichaafillee akkuma kana immoo fayyadamtoota hundumaa immoo akka isaan fedhii isa qaban sana irratti hundaa'ee akkaataa uffannaa isaan barbaadan sana irratti hundaa'ee akka isaan fayyadamaniif gaariidha jedhee yaada. Kun ilaalcha kooti garuu akkuma kana waan durii sun baduun qabu ni jedhamullee ilaalcha keessa galee namoonni duratti turanii kan isaan uffatanii waan akkamiidha isa jedhu bitaniillee waanuma barbaadanii fi uffata naannoo kan Baalee maaltu uffatamaa ture kan jalqabaa isa jedhuu fi namoonni Baalee dhufanii na hojjechiisanii mana ol kaa'atu. Maaliif waan durii sun baduun qabu waan ta'eef. Garuu har'arratti immoo dirqama uffatamuu qabna yoo jenne akkuma siif kaasuu yaale qophii adda addaa jira. Torbee keessatti qophii atitti 2-3 cidhaaf yookaan eebbaaf waan garaagaraaf qabdutti uffata tokko irra deddeebitee uffachuun ni ulfaata. So diizaayin ta'uu qabaa jechuudha. Haaree hojjetamuu qabaa jechuudha. Sanaaf faashin ta'ee gaafa hojjetamu immoo fedhii uffataa sana giddu galeessummaatti qabata. So garaagarummaan jiru kuni akkamittiin ilaalcha nama hundumaallee iddoo tokkotti eeguun ni ulfaata.
garuu akka nama filatee dhufe sanaatti aadaa Oromoollee tun balleessin waan aadaa sana keessaa tun ba'ee faashin ta'ee hojjetamee bareedaadha kan jedhu ilaalchan qaba. Namoonni illee akkuma kanaatti akka kanaatti uffachuu barbaadu, haarees uffachuu barbaadu, waan duriis hin barbaadu. Waan duriin badii ani haa baduun jenne waan haaraan dhufes immoo faashin ta'ee gaafa dhufu amaleeffachuun gaariidha. Haaressinee akka uffata yeroo guyyaa bakka hojii keenyaaf fayyadamnu bakka churchii yookaan immoo kilipii adda addaa sirbaaf illee yeroo fayyadamnu waan haaraa yeroo ta'u namni illee waan sana baay'ee ma eega. Waan haaraa eega namni illee akkuma kana fedhii namoota giddu galeessa goone immoo haaressinee hojjannee kan jedhu yaadan qabaan akka kutti. Marmari, walmi biyya kee baraari, walii fi waloo marmari. Qophiiwwan garaagaraa eebba kitaabaas ta'ee qophii garaagaraa irratti maqaa kee akka ispoonsara taatee akkatti ijoollee gargaaraa jirtu baay'ee tan beeka. Mee itti dabalees immoo mee hojiiwwan kan ijoollee aartii hojjetanis ta'u qophii garaagaraa irratti mee hojii kam fa'aa hojjettee kan uummata biraan ga'ame mee natti himee? Tole egaa akkam seetee sila amma ta'ee si kaasuu yaaleen jira. Ijoollee shamarranii keessumaa onnachiisuu waan jedhu irratti qophiinaan illee gara fuulduraatti qabadhee dhufuun jiraata. Sana irratti wal qabate immoo eebbi kitaabaallee yoo ta'e kilipiillee yoo ta'e bakka itti ispoonsara gochuu qabutti ani baay'ee qabaadheef miti duroomeef miti garuu amman danda'uufini amman of harkaa qabutti sana fayyadamee namoota garaagaraa akka isaan qophii qaban sanaaf sababa baasii keessaayyuu immoo uffanni aadaa uffanni tokko 500 kireeffame kan isaan barbaachisu 20 taanaan sababii uffata aadaa qarshii isaa guddatee fayyadamuu dhiisurra isaan fayyadamanii 20 sana nabraa waan hin dhabneef ittiin bareedanii qophii isaanii bareechatanii akkuma sanaallee ittiin faayamanii oromummaa mul'isanii darbuu isaanii sana filadha. Kanaaf waan sana irratti ga'ee kan kooti waan ta'eef namoota gargaaramuu qaban nan gargaara. Gaafa dhufanii na gaafatanii namoota andidee akka kanaatti deebisu hin jiru. Namni qabu immoo inuma sii kenna, inuma sii kaffala. Akkuma kanallee hojii bareedaa gaafa hojjedhee immoo namootuma keenya ala jiraniif uffata fa'aa waan akka isaan jaalatanitti gaafan kennuufi deebii isaaf ta'u immoo karaa isaanii kan amma tiipii jennu sanallee ammanaaf kennanitti nan argadha. Sanuu wal qabatee hundumni isaayyuu wal gargaaree aadaa Oromoo guddisaa jira jechuudha. Namoonni gargaaraman suni walumaa galatti aadaan Oromoo akka mul'atu gochaa jiru. Akkuma sana immoo uffata takka kilipiidhaaf fudhamtu yeroo bal'aa barbaada. Yeroo barbaadanii isaanillee dhugaasaa dubbachuu baatan guyyaa 3-2 jedhanii waliigalteen keenya akka sanaatti yeroo fudhatan yeroo ta'eefaa daayireektara wayiitu dhukkubsate isa jedhuun naannoo uffata gara 30 kan ta'u achumaan fudhatanii bilbiliin ka'uu dhiifama isnaaniin jennee akka kanaatti isaan bira ture yeroo ta'e booda deebi'anii dhufanii gaafa dhufaneedhaan uffatichi badeera jedheen dhiisee ture jechuun karaan danda'ee akka barbaachisu akka sanaatti itti fufeeni namoonni sun dhufanii gaafa deebisaneedhaan kanuma guyyaa tokkoon irraa fuudhe herreega rakkina qabaniifini maaltu akka isaan mudate naa ibsanii jennaan ergasii gaa waan si dhibu daayireektarri sunillee gocha ko sana ajaa'ibsiifate kan guyyaa tokko kaffalchiisu kooti ammallee Barikoo Entertainment jedhanii haaraatti uumanii bananii jiru mucaa kan wajjiniin hojjechuu qabna oromummaa turraa ifasa jedhuutiin illee hojii bal'aa akka wajjiniitiin hojjechuu dandeenyu waadaanaaf seenanii deemanii akkuma sana hojii kan biraa haaraa qabatanii yeroo dhufan immoo hojii kan saglii leencoollee isaantu hojjete uffatichis na biratti hojjetame uffata kan salphisiisu hojjete entertainmentiin sun immoo haara'ee gaafa banamee dhufu uffata kanaan boodatti hojjettullee promotionii siif hojjanna jedhanii baay'ee guddaa gammadee waliigalteen keenya kaffaltii irratti illee akka isaan hin miine anis hojii hojjechaa isaaniitiinis gargaarasa jedhamuutiin uffata diizaayinii babbareedaan hojjedhee fi dinqiisaan illee akkuma kana dinqiisaa dabalaa amma kan haaraa daadoo jedhu hojjetee sanallee uffata guutummaanatu isaaniif qopheesse isarratti illee jaallatee guddaa na galateeffatee jira akkuma sana hojii kanaan booda isaan qaban illee Barikoo Entertainment irratti lalii diizaayiniin galii jira akka kana faarfattoonni illee karaa garaagaraa yeroo uffata barbaadanitti kontaakti na gochaa jiru namoota kaffaltiif isaan rakkisullee si kaaseen jira jalqaba namni garaagara dhufa
kan kaffaluu danda'u jira. Even dabalesiif kennullee jiratti gammadee hojii keetti kan immoo kan isa qarshii kaffaluun isa dadhabsiisee immoo dhufee afaanii baasee akkasiin ta'e kanatu na irratti gatii gadi naa buusi naa kenni siin jedhu jira ispoonsara na godhi siin jedhu jira yeroo sichaa amma humna koo isaan bukkee dhaabachuutiin isaan faana hojjechaan jira wanti baay'ee si gammachiisu immoo maal akka ta'e beektaa uffanni aadaa Oromoo gaafa namni dhufee uffatee utuu kaffaltii malee uffatee ba'ee akkasitti bakkee irratti uffatichaan Oromummaa isaa mul'isuttiin bareedee bahee argitu dhugaa baay'ee garaa nama gaha inni mtiyyuu bu'aa keeti inni mtiyyuu waan namatti toludha aadaa Oromoo keessatti uffata aadaa uffachuuni keessumaayyuu amadhaloonni naannoo Finfinnee kanatti guddatanii afaan illee hin dandeenye afaan illee barachaa jiran akkuma kana waan isaan ittiin Oromummaa isaanii mul'isan yoo jiraate uffata aadaa uffachuu fi afaan danda'u sirran jiraatu. Karaa sanaallee akka isaan gara uffata aadaa Oromootiin Oromummaa isaanii mul'isuu danda'an isa jedhamu irratti illee uffata aadaa Oromoo uffatame margumti isaayuu garaa nama gaasiin jechuu barbaadeen yaadde. Baay'ee ulfaadhu. Mee kanuma wal qabatee mudannoon mudatee beeku jira? Egaa gama mudannootiin mudannoo baay'ee jira garuu mudannoon na mudatee jiru waanuma namatti toludha. Yeroo reefu jalqabudha. Maamiloota koo wayitu jiru ture. Uffata isaan barbaadanii dhufan illee muraasadha. Uffata muraasa barbaadanii kan gaa'elaati. Uffaticha gatii baay'ee gadi bu'aatiin isaan qabachuuf jedhee hojjedhee ka'een immoo uffaticha kwaalitii isaa gadi hin buusne gatii isaan kaffalan sun xiqqoodha gatii isaa gadi hin buusne kwaalitii isaa gadi hin buusne hojjedhee fi uffatanii deemaneedhanii ammas ergan yeroo muraasa hojjedhee yeroon amma gaa akka jalqabdee fi ni gidduutti tokko miti gatii keellee dabaltee waan adda addaatu jira akkuma kanaa deebi'anii dhufanii jirri. Uffata sana gatii masanaan akkuma jalqabaatti na gaafatanii beektaa. So uffatni inni jalqabaa bareechee isiniif hojjedhe akka promotionitti naaf fudhatamuuti. Amma haaraa yeroo gaafattan immoo gatiin illee dabalee isin eega kan jedhuun. So uffanni aadaa Oromoo akka kaleessaatti gatiin eegamuun illee irra hin jiraatu namoonni nu rakkistan tokko jechuun barbaada. Bareedaadha. Mee qophii keenya gara xumuraatti deemaatti jirra. Dhumarratti wanta isin gaafate yoo jiraate yookaan ergaa ati qabdu yoo jiraate akkati akka karaa sagantaa kana akkati dhaabattu si affeera. Hayyee dhugaa carraa kana keessumaa baay'ee argachuun barbaadan ture guddaa galatoomee andi yeroo kamiyyuu taanaan namoonni qophaa ta'uun hin malu. Namoonni kamiyyuu dhalatee namni gaafa guddatee haadhaaf abbaa qaba firoota illee qaba namni bukkee jiru yoo jiraate namni isa bukkee dhaabatee jabaadhu ittiin jedhu yookaan immoo gaafa dadhabbiisaa gargaaruutiin bukkee dhaabbatu yoo jiraate namni sun dhimma ittiin milkaa'iniif hin qabu. So karaa kamiiniyyuu gaaffiin akkasii yoonaa ka'e abbaa kootiin sababii milkaa'ina koo sababii miidhagina koo akka kanaatti dhaabbachuu koo isa jalqabaa godheen kaafadha. Guddaa galatoomii umrii naa qabaadhu naa jiraadhu jechuun barbaada. Harmeen kun illee akkuma kana hojii kana keessatti na guddiste akka kanaatti akka dandeettii isaa qabaadhe irratti hojjedhuuf ga'ee guddaa taphattee jirti. Isheen illee guddaa galatoomii naa jiraadhu jechuun hin barbaada. Obboloonni koo illee akkuma kana hiriyoonni koo kaan na gargaaran hojii kana keessatti ammaarraa na bukkee dhaabbatanii yaadaan gargaarsaan akkasitti na faana turan hundumaa galateeffachuun barbaada. Namoonni kaan yeroo kaan ka'uu qaban immoo jiru kana deebiin koo. Eeyyamamtuu taatee bakka hojii keetti argamtee yeroo kana fakkaatu nuti waan dabarsitee fi guddaa galatoomii siin jenna. Hojiin kee hojii nama boonsudha, hojii dhaloota boonsudha. Jabaadhu jajjabaadhu siin jenna. Baay'ee ulfaadhu. Thank you. Baay'ee ulfaadhu. Daawwattoota keenya qophii keenya asumarratti xumurra. Qopheessaan qophii kana Anaandoo Geetaachoo, ogeessi kaameeraa keenya Liidee Tokkee Goriidha. Torban keessumaa biraa qabannee mul'atti deebinutti nagaan tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari.